Akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoonni hordoftoota chaanaalii Siisol Orootik har'a kan inni isinitti argisiisu dhufe akkamitti Facebook irraa viidiyoo gadi buufna kan jedhudha. Innis appilikeeshinii tokko osoo hin fayyadamin Facebook irraa viidiyoo gadi buusuun ni danda'ama jechuudha. Kun immoo appilikeeshinii Facebook keessa seenuudhaan istooppeen ani isinitti argisiisu hunda na waliin hordofuudhaan kan viidiyoo keessan karaa salphaan gadi buufachuu dandeessan jechuudha. Kun homaa tokko waan baay'ee salphaa kan ta'edha kan namoonni hunduu karaa itti fayyadamuu danda'an jechuudha. Jalqaba gara Facebook keenya appilikeeshinii Facebook keenyatti seenna. Innis isuma akkuma isin argitan kana jechuudha. Egasii gara akkaawuntii keenyatti seenna. Yoo gara akkaawuntii keenyatti seennu ammoo asirratti akkaawuntii keenyatti seenuudhaaf wayii bilbilaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa fi paaswordii fayyadamna yookaan iimeelii fi paaswordii fayyadamuu dandeenya. Yookaan akkaawuntii hin qabaanne ta'e immoo akkaawuntii isa haaraa kireet godhachuudhaaf kunoo isa kireet new Facebook akkaawuntii kan jettu kan iddoo kanatti godhaan akkaawuntii isa haaraa banachuu dandeenya jechuudha. Isa kana akkamitti Facebook akkaawuntii banna kan jedhu viidiyoo isa itti aanee hojjedhu keessatti kan inni isinitti argisiisu ta'a. Amma ammoo akkamitti Facebook irraa viidiyoo gadi buusna kan jedhu isinitti argisiisa. Yoo warroonni hin beekne jiraate akkamitti Facebook akkaawuntii kireet godhna kan jedhu isa naaf barreessuu dandeessan komentii jalatti isinitti argisiisuu danda'a jechuudha. Amma gara Facebook keenyatti seennu. Egasii gara Facebook akkaawuntii keenyatti seennee jirra. Amma gadi deemuudhaan viidiyoo isa barbaanne san bira deemuudhaan viidiyoo san arganne jechuudha. Ani amma qaxxumaan gara viidiyoo isa jedhu jala deema. Yoo kana kunoo jalqaba irratti isa kana arganne jechuudha. Viidiyoo kana arganna. Viidiyoo kana gadi buufachuu kan barbaannu ta'e amma iddoo tuqaa sadii kanarra tuqne jechuudha. Ergasii akkuma as argitan kunoo iddoo gubbaa kanarratti copy the link kan jedhutu jira. Copy link ishee jettu kan hin tuqxu jechuudha. Erga kana copy gootanii amma viidicha kana link isaa copy gootanii jirtan jechuudha. Amma as keessaa Facebook keessaa bahuudhaan gara appilikeeshinii biraatti deemtu. Appilikeeshinii inni biraa kan isin bira deemtan ammoo wayii Chrome ta'uu danda'a. Yoo appilikeeshinii browserii appilikeeshinii biraa jechuudha kan waa irratti search godhan Google's ta'uu danda'a jechuudha. Ani amma gara Chrometti isinitti argisiisa jechuudha. Gara Chrometti seenna. Ergasii gubbaa isaa kanarratti kanatti qabnee teenyaan xiqqoo ishee ergasii paste ishee jettu kana tuqna. Viidiyoo achi copy link isaa copy goone sana asitti paste goone jechuudha. Yoo kana go ishee jettu kana gara jalaa kanarraan tuqna. Egasii akkuma argitan kunoo viidiyichi nuti gara sitti viidiyoo link isa copy goone asitti dhufee jira jechuudha. Asitti nu dhufee jira. Ergasii akkuma argitan gubbaa isaa kanarratti www kan jedhu kana www kan jedhu kana isa yookaan m.facebook jedha iddoo gaditti ammoo www.facebook.com jedhe achi linkii wanta sana fida. Nuyi ammoo isa M yookaan www jedhu san M basic ishee jettu tanaan bakka buusne jechuudha. M basic ishee jettu tanaan bakka buusne jechuudha. Yoo kana deemneet haala kanaan jechuudha. Haala kanaan bakka buusne jechuudha. Kunoo M basic ishee jettu kanaan bakka buusne mbasic.facebook.com ergasii URL yookaan linkii viidiyoo sanii jechuudha. Ergasii go ishee jettu tan indukna. Negda yaa kunoo viidiyicha kanatti nu dhufa. Ergasii viidiyicha kanarratti gadi tuqne jechuudha. Yaa viidiyicha kanatti nu dhufee jira kunoo amma. Ergasii viidiyicha yeroo sakandii muraasaaf kanatti qabdee yoo teessuun download video kan jedhu argatte jechuudha. Download video kana yoo gadi tuqxu jechuudha. Kunoo video downloading file detail isaa ilaaluu barbaaduudhaaf kana tuqda. Isi viidiyoon keenya download ta'aa jira jechuudha. Akkuma asirra argamu kana viidiyoon keenya download ta'aa jira jechuudha. Yookaan gubbaa gadi bannee yoo arginu akkuma gubbaa irraa mul'atu kana viidiyoon keenya download ta'aa jira jechuudha. Haala kanaan viidiyoo Facebook irraa karaa salphaatiin gabuufachuu dandeenya jechuudha. Naaf hedduu galatoomaa waan viidiyoo kana daawwatteef subscribe godhuu hin dagatinaa. Subscribe